maaliif jaalala na ficcisiisuu dide dhiirri laata? Gisee hariiboo kubbaayyaa irratti suuraa namaa kaaftanii bara baraan nutti boossanu jechuudha. Maaliifan jaalalli kan namni na ficcisiisuu dideettee dhuftee asirratti nutti boo'uurra jechuudha. Mee waan tokkoof madaaliitii maqaa dubartii sin nyaatin, maqaa biyya keetii sin nyaatin, maqaa haadhaaf abbaa keetii sin nyaatin, tidaarii keetii sin bahin. Waan si gorsaa akka ijoollee biyya keetiitti jechuudha. Manatti si waameera si gorsuudha inni. Gisee hedduu sitti ta'amneerra jechuudha. Wanta ati godhuu qabdu tokkoffaa isii kanaan seenoo obbayi. Lammaffaa irratti immoo kuniif kun baxaa miixxas fallaagiidha. Maaliif jaalala na ficcisiisuu dide dhiirri laata? Gisee hariiboo faayidaan qabu kan nuti boo'ichaa jennee jaalalaa jennee biyyaan baane barbaachisaadha. Isiin kun asfallaagiinaat baxaa. Maaliif dhiirri jaalala na fixachiisuu didee jedhanii birrii suuraadhaan kubbaayyaatti fixuurra suuraa mana keessa kaafachuurra fixuurra ichi baxaa asfallaagiinaati. Ishee jettee isiin kunis baay'ee barbaachisaadha. Rifeensa mataa qulqulleessite obboleetti akiraa. Gisee harii maali laata wanti jaalalli dhiirri jaalala na fixachiisuu dideef? Nama tidaarii ofiitii hin azzanne nama akka keetii kana reef argaarranu. Tidaarii keetiif hin yaaddu. Maaliif dhiirri jaalala? Isiin kunis baxaa miixxas fallaagiin isiin kunis barbaachistuudha jechuudha. Isiin kunis baxaa miixxas barbaachistuudha. Isiin kunis maaliifan kana mara gadi guure beektanii? Maaliifan kana mara gadi guure? Suuraa birrii kubbaayyaatti fixxurra birrii suuraatti fixxurra keessaan si gorsinee dadhabne gaa waan sii goonuu dhabne bara. Fuulani bareeddaa. Maali kaan namni jaalalaaf gisee harii jaalalaa boo'uurra isii kanaan cheekii of godhanii seenoo of bahuu wayyaa. Sirriitti sirriitti. Wallaahi isiin kun lamman waan isiin gootula. Isiin kun lamman jechuudha sirriitti. Isiin waan isiin hojjettu hin beekne. Ishee baxaa asfallaagiinaati. Wallaahi jireenya ofii eeggachuu wayyaa, tidaarii ofii eeggachuu wayyaa, of kabajuu wayyaa, haadha ofiitiif abbaa ofii kabajuu wayyaa. Waan biyyaa baateef dagachuun barbaachisaa miti. Nuti jaalalaa boo'uudhaa jennee biyyaan baane, dhiiraa boo'uu jennee biyyaan baane. Way faxaarii tekistoon sixeen yaa Rabbi nu araarame. Yaa Rabbi nu araarame. Ilmaan Oromoo an jechuudha isin dhiifama wajjiniin wallaahi an isaa giseenu jechuudha. Kunooti galtanii ilaaluu dandeessan. Fatiyaa Mujaahid jedhaati sarchi godhaati galaati viidiyoon an gadhiisu toora maqribaa irratti dhaggeeffadha guutuu isaa sin fayyada. Sheer walii godha sheer. An jechuudha isa dhaggeeffadha waa'ee isaa giseenu achi galaati dhaggeeffadha. Kunootinis galaati dhaggeeffadha galaa dhaggeeffadha.